Anaan dhiisee obboleettii kiyya fuudhee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Kutaa 10 akkan xumureenis qabxiin maatirikii ana jalaa hafnaan kolleejjii Baalaa Taa'oo seeneen barachuu eegaleen ture. Haa ta'uutii garuu ta'ii yeroo sana na mudateen barnoota addaan kuteen bu'aa bahii hedduu jireenya koo keessatti dabarsuun jalqabe. Haatii fi abbaan koo ijoollee 5 hangafti keenyi dubartiidha. Ani immoo arfaffaa irratti dhaladha. Haati koos ta'e abbaan koo barannee bakka gaarii akka geenyu kan barbaadani otoo hin taane qeema dhalanne keessatti warri dhiiraa fuudhanii warri durbaa immoo heerumanii akka jiraannu barbaadu. Dabalataan immoo nuutiin akka madda galii isaaniitti nu godhachuun ollaatti nu kennuun baatiidhaan yookiin immoo waggaadhaan yookiin immoo midhaaniin obboleettii keenya kan hangafaan ala hunduma keenya mana namaa galchanii warri dhiiraa tikee nuyin warra dubaraa immoo ergamne akka jiraannu nu taasisuun ijoollummaa keenyarraa kaasee haadhaaf abbaa otoo qabnu harka ormaa laallee akka guddannuuf dhiibbaa nurratti godhaniiru. Wanta haati keenyiif abbaan keenyi waa'ee keenya haasa'an waa'ee keenya dubbatan obboleettiin keenya hangafaa tokko lamaan waan beektuuf isaan irratti hin jaallatu. Obboloonni koo mana namaatti rakkatan mana namaatti gubatan jettee nuuf dhaaddi. Sababa keenyattis maatii keenya yeroo hundaa lolti. Maarree rakkoo kana keessaa nu baasuufis barnoota ishee kutaa 5tti addaan kutee heerumtee gaa'ela dhaabbatee abbaa manaa ishee waliin jiraachuun nuyin illee ofitti fudhachuu yaaltus haa ta'uutii garuu maatiin warri abbaa manaa kanati fuute haadha manaa kee nama tokko malee arfan obbolaa ishee dabaleeti moo yookiin mucayyoo kana hiikii yookiin immoo gara warra isheetii akka gaggeessitu taasisu jechuun reefuma waggaa tokko ol fuudhanii booda irratti ka'anii. Kanaan obboleettiin keenyis anaa fi obboloota koo lafa nu naqxu dhabde. Hundi keenyiyyuu garuu akka dandeettii keenyaatti bara isheen heerumtee magaala galte kana barnoota keenyatti deebinee seeraan barannee ture. Haa ta'uutii garuu maatiin abbaa manaa ishee kana yeroo irratti kaasan daa'ima tokko garaatti qabdi turte. Wanti qabnu nuufaa qoodamuutii obbolaa koo ni jibbita taanaan si waliin hin jiraadhu jettee sababa keenyatti gaa'ela ishee diigde. Maallaqa abbaa manaa ishee irraa qooddateenis daa'ima ishee erga deessee booda hangasis baay'ee miti gariin nuuf kennitee gariin immoo isin ijoollee koo asuma magaala mana kiraa keessa teessanii naaf guddistu ani immoo biyya hambaa deemeen hojjedheen isin gargaara nuun jette. Daa'ima baatii 4 anaa fi obbolaa koo warra dhiiraatti kennitee gara biyya hambaa deemte. Al takka jireenyi otoo hin beekiin otoo hin yaadiin otoo hin tilmaamiin dararaa gara dararaati nama ergiti mitiire. Obboleettiin koo anaa fi obbolaa koof jettee gaa'ela ishee dhiistee jireenya biyya hambaa filattee. Daa'ima ishee caalaa nuun obbolaan koo mana namaa harka namaa galanii hin ilaalani jechuun qorumsa kana fedhii isheetiin fudhate. Anis itti gaafatamummaa daa'ima obboleettii koo guddisuu fudheen obboloota koo warra dhiiraa waliin dabareen daa'ima qabaa barnoota keenya itti fufne. Eega obboleettiin koo biyya hambaa deemtee obboloonni koos ta'e ani rakkannee barnoota addaan hin qunne. Obboleettiin keenyi haadhas abbaas nuuf taatee magaala nu galchitee wanta nu barbaachisu uffannaa nyaata kophee guutummaa guutuutti haatiif abbaan ijoollee isaaniif kan guutan akka ijoollee warra qabeenya qabaniiti malee akka ijoollee maatiin akka meeshaatti fayyadaman otoo hin taane haala bareedaan nu barsiistee barnoota keenya addaan otoo hin kutiin hanga isheen biyya hambaatii dhuftuti barachaa turre. Kanaan barnoota kiyya kutaa 10 ga'een qabxiin maatirikillee ana jalaa hafe. Yeroo qabxiin maatirikii na jalaa hafu kanatti obboloota koo dhiiseen bakka biraa deemuu waan hin dandeenyeef kolleejjii Baalaa Taa'oo barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa aanaa keenya jirutti galmaa'een barachuun eegale. Yeroo kanatti ture otuun barnoota kana barachaa jiru hiriyyaan koo tokko nu waliin kolleejjii Baalaa Taa'oo barattu guyyaan gaa'elaa yookiin immoo cidhishee gahee anaatiin akka miinjee jalqabaatti na filati. Anis qophii
akkanarratti hirmaadhee waan hin beekneef tole jedheen gammadeen miinjee jalqabaa hiriyaa kiyyaanan ta'am. Obboloonni koo deemtee mana cidhaa hin bultu otoo naan jedhanii dideen kanaan booddee dubartii of keessedha. Waa'ee koo wanta isin galchuu hin jiru jedheen buleem. Mana cidhaa guyyaa 3 buleem. Dubartiin miinjeen warri to'atu yoo guddate guyyaa tokko yoo xiqqaate immoo halkan gara manaatti deebiti mitire. Ani garuu guyyaa 3 buleem. Guyyaa 3 maaltu sitti tolee bulee naan jechuu dandeessu. Abbaa manaan hiriyaa kiyyaa miinjee jalqabaa godhee ana faana kan filate nama naannoo anitti dhaladhee miti. Haa ta'uutii garuu yeroo cidhaa kana keessatti haala gabaabaan baay'ee waliif galleem. Yeroo misirroonni waliin ciisan anaa fi innillee miinjota warra kaanirraa addatti baanee waliin ciisuu eegalleem. Guyyaa 3s maqaa qofa wal beekuun qofa yeroo gaarii yeroo sanaaf kan jedhamu waliin dabarsineem. Haa ta'uutii garuu wanti yeroo sana jireenya koo keessatti uumame dubartii gadi deemtu gadi deebituu na godhee na hambiseem. Jalqaba irratti akkan gurbaa kana waliin ciisaa jiru miinzoliin warri dhiiraas ta'e warri dubaraa waan arganiif maqaa koo gara alaatti baasaniim. Lammata immoo obboloota koo bira gaheem. Sadaffaarratti immoo daa'imni gadameessa koo keessa tafeem. Yeroo sana itti gammadeen yeroo gaarii waliif dabarseeraam. Amma garuu ba'aa gadameessa koo keessa taa'ee eenyu akkamitti naaf haa baatu. Bilbila dargaggeessa kanaa barbaadeen daa'imni gadameessa koo keessa tafeeraa jedheen wal qunnamnee baatii 2 booda yeroon bilbiluu fi maaf qoostaa qeerroodha jennaan immoo fuudhaaf kan hin qophaa'e sitti fakkaate moo wantan qabu sitti manii jedheenaaf deebiseem. Anis gara magaalanni jirutti imaleen bakka inni jiru dhaqeen akkan isaaf ulfaa'e yeroon itimu ilaa kunoo maallaqa deemtee ofirraa baasuu dandeessanaan jedheem. Anis maaliif ofirraan baasaa rabbi maaf gadameessa koo keessa kaa'ee jedhee yeroon deebisuu fi yoos immoo naaf guddisa jettee eenyuun akka itti of amanteen beeku waan ta'eef dahuu dandeessaa. Guyyaa cidhaa si bareen si waliin ciiseen otuma daa'imni kuni kan koo ta'eeyyuu akkamittiin jaalalli nu gidduu hin jiraatiin si fuudhuu hin danda'a. Kuni ana biratti waanuma hin fakkaanne waan ta'eef daa'imni ati jettu kunis kan koo miti. Yoo barbaade deemii baafadhu amma dafii otuu poolisii sitti waamiin fuuldura kootii deeminaan jedheem. Wantan godhu hin qabu afaanii fi salphina koo qabadheen gara biyyaatiin deebi'eem. Kana dura akkanuma intalli eessuma kiyyaa manatti ulfooftee nan baasa jetee mala aadaatiin daa'ima gadameessa keessaa baasaa otoo jiranii dhiigni hedduun dhangala'ee mana yaalaa aadaatii lubbuun ishee darbeera. Lubbuun koo darbuura daa'ima kana guddisuun qaba jedheen obboleettii kiyyaan kanaan booda ilmi kees jabaateera gara biyyaatti deebi'iitii guddifadhu obbolaa koo waliin har'aa kaasee hin jiraadhu akkoo kiyya bira baadiyyaan deeman jedheeni. Yeroo kanatti obboleettiin maal taatee maaltu si mudatee ani dubartiidha sin hubadha rakkoo si mudatee natti mii yeroo naan jettu balleessaa koo wanta ammarra na mudateeru tokko lamaan itti nimeem. Kanaan isheenis homaa rakkoon qabu dahii daa'imni kooyyuu baatii 4 gatee deemeen naaf guddisteetta hanga deessutti wantan dhufuuf bakka jirtutti dhufeen si kunuunsaa jettee waadaa naaf galteem. Anis tole jedheen baadiyyaa akkoo koo haadha koo bira dahuuf nan imaleem. Hanga sanitti obboleettiin kiyyaa biyyaan baatii dhuftee akkoo koo bira dhuftee na wal'aanu eegaltee. Kana gidduuti maatiin keenyi haala nuti keessa jirru yeroo dhagahan wanti dhalatu haa dhalatu jetee magaalumanittiin obboloota koo waliin barachaa ture na deebistee fidee waggaa tokko na wal'aantee. Abbaa mucaa eenyu yeroo naan jettu maqaa isaa qofan itti maamu. Kanaan nama eessaati yeroo naan jettu nama biyya akkanaa akka ta'e sababa kanaaf dhufee akka wal argine hariiroon jaalalaa nu gidduu akka hin jirre daa'ima kiyyas akka inni hin barbaanne yeroon itimu wanti ta'e fuula isheerraa nu dubbifama. Haa ta'uutii garuu hanga guyyaan ga'utti jettee natti dubbachuurra dhiisuu filate. Kanaan guyyaa tokko obboleettiin koo erga biyyaan baadeemtee abbaa manaa yookiin immoo jaalallee gara biraa hin barbaaddanni moo numa waliin rakkachaa jirti nuun guddisuuf nuun barsiisuuf dhama'aa jirti jedheen bilbila ishee kaaseen waan bilbila ishee keessaa ilaaluun
jalqabeem. Kanaan eenyuun yoon arge gaariidhaam. Abbaa mucaa koo waliin guyyaa guyyaadhaan walitti haasa'uun karaa kam maaliin akka wal baran hin beekuun waa'ee isaa waan tokkoyyuu waan hin beekneef kun eenyudha jedheen gaafadheeniim. Yeroo kana isheenis jaalallee ishee akka ta'e biyya hambaa erga deemtee karaa toora sooshaal miidiyaa akka wal bartee fi erga waliin haasa'uu jalqabanii waggaa 4 akka fixe obboleettiin kiyya natti himteem. Kanaanis mudannoon kun walirra bu'uunsaa baay'ee na gaddisiisee maaliif na gaafatte naan jeteem. Ija ishee keessa shakkii akkuman dubbisaa ture isheenis ija koo keessaa shakkii dubbisteem. Kanaanis bor rakkoon uumamurra ammuma dubbannee fala barbaaduu qabna jedheen daa'ima kana kan na ulfeesse isadha. Jaalallee kee ta'uu isaati baay'een gadaa. Edaa kananaaf inni akka dafnee walii gallu kan nu taasise si waliin wantan wal fakkaadhee fi jedheen isheetti dubbadheem. Qorqalbiin obboleettii kiyyaa baay'ee tuqameem. Otoon kana beekuu baadhee baay'ee natti tola. Anaaf inni hariiroo kamiyyuu waliin hin qabnu haa ta'uutii garuu waggaa hedduu waliin dabarsineerraa baay'een jaalladhaanii baay'ees na jaallataa. Akkamittiin akka inni kana godheen beekuu jettiin haaf deebisteem. Kanaanis maarree si waliin jira malee ana waliin hin jiru. Ani ija kee duraatii yeroon deemu jaalallee keedha. Itti heerumuu kan barbaadu yoo ta'e itti heerumtee waliin jiraachuu ni dandeessaa. Kan koo waan darbee dogongora mataa kootiin kan uumamedha jedheen isheetti dubbadheem. Kanaanis obboleettiin kiyya waa'ee daa'ima koo maaliin godhaa jettee yeroo na gaafattu homaa rakkoon qabu mucaa kee kan guddise anadhaa. Eenyumtiyyuu kan keetti otoo hin taane kan kooti akka odeessu isheetti himeem. Sababiin ani obboleettii koof kana hundaa godhu gatii isheen anaafis ta'e obbolaa koof kanfalteefiim. Gaa'ela ishee daa'ima ishee dhiistee gara biyya hambaatti godaantee waggoota dheeraadhaaf nu gargaaraa nu utubaa bakka haatiif abbaan keenyi nu dagataniiti haadhaaf abbaa caalaa wanta nu barbaachisu nuuf gochaa wanta nu jiraachisteefi amma immoo boqochuu waan na qabduuf carraama jireenyaa qabattee jirtu kanallee suphuu fi qabuuf hin barbaadeem. Kanaan walii gallee otoo jirru abbaan mucaa koo jaalalleen obboleettii koo obboleettii kiyyaan kottu sin barbaada jedhee guyyaa tokko ofitti ishee waamaam. Yeroo inni ishee waamu kanatti cidha godhachuuf torban 3 qofatu hafaa. Maaliif haala kanaan na barbaade jettee gara magaalaa inni jiruutti obboleettiin koo deemteem. Kanaan innis suuraa guyyaa cidhaa waliin kaanee itti argisiisuun mucayyoo kana ni beektaayee jedhee anaan ni gaafataaniim. Yeroo kana obboleettiin kiyyas ilaaltee dubbiin kun otoo hin fagaatiin nu booressuufi jechuun eeyyeen obboleettii koodhaa jettee deebisteefiim. Dhugaa haa ta'u soba wanta hin beekuun qabu haa ta'uutii garuu dhiifama naaf godhii guyyaa cidhaa sana si'a takkaa qofa ishee waliin ciiseen obboleettii kee akka taatillee waan hin beekneef daa'imni gadameessa koo keessatti uumameera naan jennaan baasin jedhee isheen hin baasu jettee na didee jaalala hariiroon tokkoyyuu nu gidduu hin jiru kana ati otoo hin beekiin gaa'ela kanatti seenuun barbaadu jedhee isheetti dubbataam. Yeroo kanatti obboleettiin koo afaan keetiin dhaga'uu kiyyaaf ulfaadhu eeyyeen isheenis akka ati ana waliin jirtu hin beektu haa ta'uutii garuu daa'imni isheen ulfoofte kan kee miti kan nama biraatii jettee deebistiifi. Kanaan walii galanii guyyaan cidhaa isaaniis ga'ee gaa'ela dhaabbatanii waliin jiraachuu jalqabanii. Anis ijoollee lamaan fudheen baatiiwwan muraasa ergan jiraadhee booda abbaan manaan ishee obboleettiin kee ijoollee lama waliin rakkachuu isheerraa maaliif biyya hambaa deemtee maallaqa ta'e hojjetattee hin deebitu hanga sanatti immoo ijoollee ishee nuti ni guddisnaafi jedhee gaafataaniim. Kanaan obboleettiin koo afaan isaarraa dubbii kana eegaa waan na turteef anaan maallaqa isaaniitiin gara biyya hambaatti na erganiim. Mucaan obboleettiin kiyya deesse akka kan kootti malee akka kan isheetti hin beekamu. Gara biyya hambaan deemeem. Obboloota koo yuunivarsiitii barachaa jiraniitiif dabaree kiyya waggaa 3 ergan gargaaree booda hin oolti hin bulti malee dhugaan otoo hin bahiin hin haftu mitire. Abbaan manaan obboleettii kiyyaa daa'imni kan hangafaa kanaadha manaasaa akka ta'e oduun ni dhaqabaaniim. Namaaf safuudhaatii guyyaa gaa'elaa isaanii suuraa hedduuyyuu hin qabanii suuraa sana bakka dhokatee baasanii obboleettii kiyyaaf abbaan
manaa ishee isaafillee daa'ima tokko erga deessee booda gargar baasanii dhiira tokko ta'ee anarraas isheerraas daa'ima qabaa. Akka yaada kiyyaatti icciitii obboleettii koo soba meeqa dabalee dhoksuun koo jireenya gaarii jireenya qananii akka jiraatuufi haa ta'uutii garuu akka ani yaadetti akka isheen yaadetti otoo hin taane hojii rabbii waliin wal mormuun waan hin danda'amneef dhugaa gidduu isaaniitti dhoksine karaa namaan baatee obboleettiin kiyya soba ani jireenya ishee keessatti uumeen gaa'elli ishee kan lammataa ni diigame. Gonkumaa dubartii kan irra deesse waliin jiraachuun barbaadu jedheeni. Erga isaan walirraa adda ba'anii booda anis gara biyyaatti deebi'een egaa amma dhiiga kee obboleettii koo keessaas yoo baafatte beekii mucaan ani dhale kan keetii obboleettiin kiyya kan nama biraadha kan jette sobaa maqaan ittiin waamamu maqaa keeti jedheen isatti dubbadhe. Si'a kana abbaan manaan ishee maraachuu ka'e. Isin lama taatanii eda na ajjeesuuf turtanii maal akkam seexanii yoo taatan obbolaa lamaan waliin akkan jiraadhu akkan ciisu na taasistu maatiin keessan safuu malee isin guddisan immoo jechuun anatis isheettis dheekkame. Amma gaa dubbiin dhumeera mitire sodaan qabnu akka tasaa biyyaan baatii maallaqa gaarii fidee dhufeen ture. Obboleettii koo waliin mana uffataa kan dubartootaa faashina yeroo kan hordofu bannee hojjechuu jalqabne. Dubartiin heerumtees heeruma malees daa'ima godhattee abbaa manaa hin qabne maqaa hedduu baatti mitire. Anarra obboleettiin koo maqaa baay'ee godhatte. Ishee waliin irri hin jiraatu amala hin qabdu kan hin jedhamne hin qabdu. Animmoo otuma gaa'ilan dhaabbatiin akkan waan baalagee duuriyyee kashlabee bakkee bulutti biyyuma hambaatiillee dhufeen waan baay'eetu waa'ee koo dubbatama. Kaanillee haafu biyya hambaatti heerumtee gaa'ela ishee dhiigdee maallaqa isaa nyaatee dhufteetti naan jedhanii maqaa koo afarsaa turaniiru. Dubartiidhaaf dubbii jechuun maal akka ta'e dubartii matu beeka. Akkan ani jireenya jaalalaas ta'e gaa'elaa kan mataa koo hin dhaabbanneef dhiibbaa guddaatu narratti gaggeeffame. Haa ta'uutii garuu booddeerratti rabbiif wanti dadhabamu hin jiruutii. Dargaggoonni lama aanaa biraatii dhufanii gara aanaa keenyaatti jijjiiramanii hojii hojjechuu jalqaban. Hiriyoota kan ta'an anaa fi obboleettii koo baranii daa'ima akka qabnu seenaa jireenyaa keenya itti himnee waa tokko otoo hin dhoksiin dhugaa adii itti haasofnee isaanis jireenya mataa isaanii dabarsan nutti haasa'uun obboleettiin koo ijoollee lama waliin gaa'ela haaraa dhaabbatte. Animmoo daa'ima koo waliin gaa'ela haaraa dhaabbadheen amma kunoo anis obboleettiin kiyyas ijoollee tokko dabalannee jireenya hanqaaquu fakkaatu jiraachaa jirra. Oduu namaaf safuudha kan keessa nama dabarsu rabbiif immoo galanni guddaan haa ta'u. Darbe jennee waa hundasaa dabarsineerra. Seenaa jireenya koorraa waa barattu waa hubattu jedhee yaada. Hawaasa keenya keessatti safuu kan nu diigsisu jaalala faayidaa yeroo gabaabduuf jennee dhugaa kan itti dhoksinu wanta hawaasni hin goone yerootti goonu jira. Kuni gonkumaa hin barbaachisu. Balleessaan kiyya kan jalqabaa mana cidhaatti abbaan beekne waliin ciisuu yeroo ta'u kan lammataa immoo obboleettiin kiyyallee gaa'ela akka isa waliin dhaabbattu gochuu kooti. Dogongora guddaadha. Otoon beekuu obboleettii kiyya garan taanetiin ergee. Isheenis kana dura takkaa waan heerumteef carraan heerumuu kiyya kanaan booddee qabu xiqqoodha jettee waan of sodaatuuf gaa'ela lammataatti seentee. Haa ta'uutii garuu sirriin turre. Yeroo nuti of eegnee of qabnee hojii mataa keenyaa hojjennee seeraan jiraannutti gaa'ela jalqabaa miti obboleettiin koo gaa'ela lammaffaa dhaabbatte gaa'ela sadaffaa har'a keessa jirtu waggootas ana waliin lakkoofsistee jiraachuu dandeesseeti. Gad of qabuun barbaachisaa miti. Ilmaan hin godhadhe jedhanii karaan taan irra deemuun dhugaa dhoksuun waan nama baasu mitiin barnoota seenaa koorraa eenyuyyuu argatu. Dargaggoonni lamaan anaanis obboleettii koos fuudhan kana dura seenaa jaalalaa malee seenaa gaa'elaa hin qabanii. Haa ta'uutii garuu har'a nu waliin gammachuu guddaa qabu. Obboloonni keenyi obboleettiin kiyya biyyaan baadeemtee gaa'ela isheetti dhabdee dhama'aa turte yeroo har'aa kana baratanii firii gaarii fiduun bakka gaggaariitii hojii qabatanii egeree nuyi fi ijoollee keenyaaf immoo isaan darbanii abdii nuuf ta'aniiru. Gaa'elli karaa sirrii ta'es karaa sirriin taanes diigamuu ni danda'a. Tarii obboleettiin kiyya dura kan diigde karaa sirrii ta'uu isuu mala. Haa ta'uutii garuu obboleettii kiyyaaf sirrii
warri ture. Gaa'iluma sanatti iyyuu jalqaba kan seente nuyiif obboleettii isheef jetteeti. Kan lammataa irratti garuu dogongorri kan koos kan ishees jira. Otoo beeknu dhiirri hin jiru jennee jaalala dursiteeti itti seente. Qulqullina kan hin qabne immoo dhumni isaas hin bareedu. Haa tolu, haa badu, haa guddatu, haa xiqqaatu gaa'iluma dhugaa qabdu keessatti halkan tokko bulanii du'uutu filmaataan dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Bakkan dogongoree katabeeti na of kolchaa jechaa ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettii keenyaa tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan waan seenaa ishee irraatii hubattan barattan komentii jalatti qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Qopheessuuf qindeessuun isinii waliin kan ture ani Gammachiisa Shoomeedha. Qophii barsiisoo fi bashannansiisoo seenaa hubachiisoo gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.